Farfattoota keenya harka keenyatti qabnee isaan eebbifna. Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama faarfannaa dhageenyee jalqabaatii hamma ammaatti karaa faarfannaa, karaa mucooliis, karaa garaa garaatiin isa nu barsiise nutti dubbate Waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u. Saba Waaqayyoo akka kanaa mana guuttanii yeroo teessan baay'ee namatti tola, baay'ees nama gammachiisa. Naannoo keessan ilaalaa, firoota keessan, obboloota keessan Kiristoositti kan Waaqayyo isin eebbise ilaalaa, gammadaa, Waaqayyoonis galateeffadhaa. Minaqa tokko harka keenya walitti rukutuuf ililleedhaan Waaqayyoof galata dhiyeessina. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Obboloonni, obboleettonni mana Waaqayyoo galgala kana dhuftan hundumti keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Jireenyi keessan, bultoon keessan kan eebbaa, kan gammachuu akka inni ta'u hawwiif kadhata hunduma keenyaati. Xinnaa guddaa, dargaggooti, dargaggeettonni, abboonni, haadhonni, mucooliini mana Waaqayyoo akkas guutanii Waaqayyoo yommuu galateeffatanii baay'ee nama gammachiisa. Warras keessa jirtanii duwwaa miti, hoolwayii keessattis namoota baay'een ilaala. Mucooliis, abbootas, haadhotas nan ilaala. Karaa adda addaatiin iddoo sana taa'anii ijoollee isaanii gargaaraa kan jiran. Waaqayyo nu eebbiseera, Waaqayyo isin eebbiseera. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo tokko kaanee dhaabannee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 61 sila dhageenyeerra jalqaba sagantaa keenyaa irratti obboloota tarii hin dhagayne jirtaniifan irra deebi'ee dubbisa. Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 jalqabee amma lakkoofsa 7 kan jiruun dubbisa. Mee yaada keessan guutuudhaan duukaa bu'aatii dhaggeeffadhaa. Maal jedha Waaqayyo? Bara sana saba sanaan maal jedhaa ture? Har'a immoo anaaf isiniin Waaqayyo maal jechuu barbaada? Ergaan Waaqayyo bara hundumaa jiraataadha. Kan barri itti darbuuf kan moofamu miti sababii ta'eef ergaan kun har'as kan keeti obboleessa ko, obboleettii ko. 61 Isaayyaas lakkoofsa 1 irraa jalqabee akkas jedha. Hafuurri Waaqayyo Gooftaan irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamoota akka labsuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee kan fayyisuuf, warra booji'amanis gadi dhiifamu, warra hidhamanittis hiikamuu akka labsuufi inni na ergeera. Sagalee misraachoo akka labsuuf na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamaa ta'ee fudhatame, guyyaa Waaqayyo keenya ijaa baafatu akka labsuufi warra gaddanii hundumaas akka ni jajjabeessuuf na ergeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Xiyoon keessa gadduurra jiran qooda daaraa mataatti firfirfatanii uffata miidhaginaa mataarra akka buufatan, qooda gaddanii dibatanii akka gammadan, qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelinaa isa Waaqayyoo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii hin waamamu. Isa dur diigamee ture deebisanii hin ijaaru. Isa durii onee tures hin haaressu. Mandaroota warra dhaloota baay'ee dura diigamanii turanii deebisanii hin tottolchu. Ormi bushaayee keessan isiniif hin tiksa. Ilmaan ormaas qotiisa isiniif hin qotu. Wayniifis isiniif hin dhaabu. Isin garuu luboota Waaqayyoo hin taatu. Warra Waaqayyoo keenyaaf hojjetanis hin jedhamtu. Badhaadhummaan saba warra kaanii nyaattu. Ulfina isaaniis fudhattanii ittiin of hin jajju. Qooda yeelloof salphina baachaa turtan. Amma immoo biyya keessan keessatti ulfina dachaa lama hin argattu. Ga'aa keessanittis hin gammaddu. Biyya keessan keessatti
deebitanii gammachuu hin argattu barabaraanis kan keessaniin ta'a ameen haalleluuyaa barabaraanis kan keessaniin ta'a inni waaqayyo kennu inni waaqayyo abdachiise sagaleen misiraachoo waggaa tokko waggaa lama miti barabaraan kan keessan ta'a dhalootatti darba eebbi waaqayyo kennaan waaqayyo jedha sagaleensa mi'a kadhannu eebbi waaqayyo gara jireenya keenyaa akka dhufu misraachoon iddoo kanatti labsame kan saba keenya akka ta'u kan keenya akka ta'u galgala kana waaqayyo akka inni nutti dubbatu fuula waaqayyo duratti garaa keessaniif yaada keessan banaatii waaqayyoon kadhadha tarii obboleessa ko obboleettii ko har'aa maaliif waaqayyo akkasii hin beektu ta'a guyyaan kun guyyaa isa dhumaas ta'uu hin danda'a hin beeknu jireenya biyya lafaa keessatti yerootti jireenyi keenya haaraa ta'ee jalqabamus ta'uu danda'a Kiristoos keessatti kanaaf yeroo qabdu kana salphaatti hin lakkaa'in sagalee isaa yommuu dhageessanii jedha sagaleen waaqayyoo sagalee isaa yommuu dhageessan garaa keessaniin jabeessinaa tarii carraa keenya ta'uu danda'a tarii guyyaa keenya ta'uu danda'a tarii waaqayyo seenaa keenya jijjiiruu barbaada maatii keenyaaf nagaa kennuu jireenya keenyaaf nagaa kennuu barbaada garaa keenyaaf yaada keenya sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf haa qopheessinu abalitti dubbata jechuu hariin anatti dubbata waaqayyo har'a galgala anatti dubbata anaan na barsiisaa jira anaaf ergaa qaba waaqayyo jennee jireenya keenya keessatti fuula waaqayyo duratti haa dhiyaannu waaqayyo galgala kana natti dubbadhu jedha iddoo jirtanitti garaa keessan keessatti yaada keessan keessatti natti dubbadhu waaqayyo galgala kana guyyaan har'aa guyyaa nagaan gara biyya lafaa dhufeedha nagaan gara jireenya kootii gara mana kootii gara maatii kootii haa dhufu abdiin waaqayyo dubbate kun kan koo haa ta'u jedha kileemii godha ofii keessanitti fudhadha amantiidhaan yoo waaqayyo duratti dhiyaanne innis sagalee isaa nutti dubbata sagaleen isaas nu bira jiraataa ta'ee hin hafa maqaan waaqayyo haa eebbifamu galanni ulfinnis waaqa irratti lafa irratti isa duwwaaf haa ta'u abbaa keenya si galateeffanna kennaa keef gaarummaa kee arjummaa kee hundumaatiif galgalli har'aa galgala addaati seenaa biyya lafaatu geddarame waggaa waggaatti isa yaadanna tarii waggaa waggaatti isaa yaadannu bara geeris barachaanus ittuma deddeebina jennee yaanna ta'a hin beeknu jireenyi keenya si harka jira sabaranaan nu geesseetta inni borii si harka jira garuu battalamma sagalee kee dhageenyu kanatti ergaa dubbii kee keessa jiru fudhachuu dhuunfaa kan keenyaa godhachuu akka dandeenyu ati nu gargaari nuyi warra misraachoo labsaniidha warra gaddanitti warra boo'anitti warra guyyaanitti dukkanaa'etti warra garatti deebi'an waldhaalanitti warra misraachoo labsinu ijoollee waaqayyooti nuyi nu gargaari warra misraachoo warra abdii labsuu danda'an akka taanuuf dubbii jireenya keetii jireenya keenyaaf ta'u sagalee jabinaa sagalee ulfinaa gara keenya nu ergi maqaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna ameen ta'a waaqayyo isin haa eebbisu yeroon kun yeroo attamii ta'e akka ta'e hin beekna gaarii goone nuyi babbareennee nutti tolee ijoollee keenyatti uffifnee ofii keenyaas uffannee kennaa waaqayyo nuu kenne jireenya waaqayyo nuu kenne keessatti gammadaa jirra yoo walii keessan ilaaltane baay'ee bareeddu ijoollee keessan yoo ilaaltane baay'ee bareedu fira keessan maatii keessan obboloota keessan obboleettota keessan yoo ilaaltan hin bareedu gammachuu qabu nagaa qabu ijoolleen keessan kaaleejii adda addaa yuunivarsiitii garaa garaa irraa gara mana keessanii dhufanii gammaddaniitu ijoollee keessan argitanii waaqayyo isaan eebbisee abbaaniif haati ijoollee argitanii hiriyyooti ijoollee argitanii
yerootti maatiin wal ga'ee gammadee walii wajjin nyaatee dhugee barbaachisaa yoo ta'es kennaa garaagaraa walii kennee walii wajjin yeroo selebireetii godhu yeroo ayyaaneffatu yeroo addaati yeroon kun saba keenya biyya garaagaraa keessa jiran hundumaatiif kan biyya keenyaa ganaadha guyyaansa sabni keenya amma kan inni keessa jiru gaarii goonee beenna sabni Oromoo maal akka fakkaataa jiru mana baay'ee keessa boo'icha jira mana baay'ee keessa gadda jira mana baay'ee keessa walitti dacha'anii wal jajjabeessuun illee hin danda'amne du'aa isaanii owwaallachuu hin dandeenye mana baay'ee keessa abbaan manaa lafanni bu'aati manaa lafa isheen buute ijoolleen ilmi dargaggeessi lafanni dhaqillee namni hin beeku inni kaanii du'aan isaa karaa irratti gatamee owwaallachuuf illee dhowwatamee hin owwaallannaa nuu kennaa yeroo jiran illee horii gaafatanii inni kaan bakkeetti dhiifamee tarii inni kaan bineensi nyaatee baay'ee isaa dhaga'aa jirra kaan isaanii eenyummaan isaanii wallaalamee fira eenyuutii kun inni bakkeetti du'e argame kun hin beennu eessaa akka inni dhufe amma jedhamutti ga'ee sabni keenya yeelloo salphina guddaa keessa jira Nahimiyaan gara Yerusaalemitti adeemuudhaaf yommuu ka'e gara mootii duratti yeroo dhiyaate sabni koo salphina guddaa keessa jira jedhe kanaaf hin nyaadhu kanaaf hin dhugu kanaaf fuulli koo gurraacha natti tolaan jiru yeroo mootiin isa gaafate hin nyaattaa hin dhuddaa mana mootii keessa jirta maaliif fuulli kee gurraacha'e maaliif gaddite maaliif sitti toluu dide yaa Nahimiyaa yaa gooftaa koo maaliif anin gaddu maaliif anin boo'u sabni koo yeelloof salphina guddaa keessa jira jedhee mootiidhaaf deebise har'a sagalee waaqayyoo kana iddoo kanatti yommuu dhageenyu isa yaanna sabni keenya du'aa jira sabni keenya dhumaa jira isa yeroo kamii caala yeroo inni itti jireenya ulfaataa keessa deddeebi'aa jiruudha yoo danda'ame beekaasaa balleessanii ajjeesanii hidhanii fixuudhaaf yoo dadhabame isa kaan ajjeesanii doorsisanii isa hafe immoo gara jallinaa sanatti geessuudhaaf wallaansoo fi yaaliin godhamaa jiru salphaa miti namooti har'aa du'anii hidhamaniiru qabamaniiru lafa isaan jiran hin beekamu kan jedhamu namoota kaleessa dhaggeeffataa turreedha kaleessa fagoo miti har'a garuu iddoo isaan jiran hin beekamu jireenyatti jiru du'atti jiru hin beennu reebamaa jiru hin beennu torchardii ta'aa jiru hin beennu kana hundumaa kaasuuf obboloota koo jireenya amma keessa jirtan kana appreciate gocha galateeffacha sagalee waaqayyoo sanuu kenname yeroo sanuu kenname jireenya sanuu kenname kana waaqayyo duratti siyaa galatu jireenya qabu kanaaf jecha waan nurraa eegamu immoo akka saba waaqayyootti akka kiristaanotaatti gochuudhaaf garaa keenyaaf yaada keenya hundumaa akka qopheessinuufan kana kaasa kutaan amma dubbise kuni kutaa kakuu moofaa keessatti bara dheeraa fuula dura dubbatame atuu kakuu haaraan hin dhufin gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa utuu hin dhufin dubbiin kun dhugaa ta'amoo dhugaa miti kan jedhamu addaan utuu hin baafatamin sagaleen kun karaa raajicha Isaayyaas saba Israa'elitti dubbatame sagalee misiraachoo warra gadadamoota akkan himuuf waaqayyo na dibeera warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf warra booji'amanitti gadi dhiifamu warra hidhamanitti hiikamu akkan labsuufi inni na ergeera sagalee misiraachoo gooftaa Yesuus Kiristoos hojii isaa kanaan jalqabe barsiisuu isaa lallabuu isaa sagalee misiraachoo kanaan jalqabe har'a seenaa biyya lafaa keessatti seenaa macaafa qulqulluu keessatti guyyaan har'aa guyyaa misiraachoon biyya lafaatti himameedha hin na'inaa hin sodaatinaa
har'amootiin ilmi daawwiti isiniif dhalateera hinna'ina kan jedhu warra na'an warra sodaatan takka arganii kan hin beekne warra arganitti dubbatame Beetliheem keessatti. Obboloonni obboleettonni tarii garaan keessa na'aa jiru jira. Garaan keenya gaddaa kan jiru jira. Nama tokko miti, nama lama miti, hunduma keenya garaa keenya na'aa jira. Garaa keenyatu gaddaa jira. Bor immoo maaltu ta'a, iftaan maaltu ta'a, maal dhageenya kan jedhu baay'een keessan akka ta'utti duukaa buutanii waan biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru ilaalaa jirtu. Akka kiristaanotaatti maal goona ga'a, attam goona? Keessumaa guyyaa akkasii kana, guyyaa gammachuu kana, guyyaa ergaa gara biyya lafaa dhufee fi namooti gammadanii kennaa walii kennanii Waaqayyoon galateeffatan kana attam goone irraanfannu rakkina keenya. Yeroo baay'ee avoidii gochuu barbaadeen ture. Attamitti Kirismasii keessatti rakkina amma jiru kana kaafna kan jedhu na rakkisa ture. Akkatti dhiifnu hin qabnu, akkatti irraanfannus hin qabnu. Sagantaa kana keessatti yeroon itti saba keenya yaadannu yeroon addaa jira gara dhumaa irratti. Haa ta'u malee akka kiristaanotaatti akka saba Waaqayyooti abdii qabna. Kana beekaa. Abdii qabna. Waata sadeemaa jira. Waatu ta'uuf jira. Waatu dhufaa jira. Waan isaa garuu hin beeknu. Waan dhufaa jiru sana fuuldura du'atu jira. Waan dhufaa jiru sana fuuldura hidhamuutu jira. Waan dhufaa jiru sana fuuldura jeeqama guddaa ilaalaa jirra. Waan dhufaa jiru sana fuuldura nama jaallannu dhabaa jirra. Dargaggoota jaallannu dhabaa jirra. Waatu garuu dhufaa jira. Waaqayyoo waa hojjetaa jira. Inni dukkana ibsuu danda'u. Inni gadda gammachuutti geddaruu danda'u. Inni yaaddoo sodaa ija jabinatti geddaruu danda'u. Waa fidaa jira. Kanaaf akka ijoollee Waaqayyootti akka kiristaanotaatti nuyi sagalee abdii labsina. Sagalee abdii labsina. Ofii keenya irratti labsina. Saba keenya irratti labsina. Naannoo keenya irratti labsina. Maatii keenya irratti labsina. Warra du'a ilaalanii, jeeqamuu ilaalanii, ajjeefamuu firaa hiriyyaa qomoo ilaalanii mataa buusanii adeeman miti. Kana booddee abdiin hin jiru. Kana booddee raawwatameera warra jedhan miti nuyi hin raawwatamne. It's just a beginning. Hin raawwatamne. Maaliif sagalee Waaqayyootu nutti dubbata. Sagalee Waaqayyootu abdii nuu kenna. Isa jiraata. Isa barrichi hin darbine. Isa eenyu geddaruu hin dandeenye. Waan geddaramu baay'ee argineerra. Mootummaa geddaramu baay'ee argineerra. Yoo waan geddaramu itti fakkaachuudha yoo baatellee isatu nu wajjin jira. Sagalee misraachoo. Boo'icha keessa ta'anii misraachoon hin dhufa jedhanii yaaduu nama rakkisa. Gadda keessa ta'anii misraachoon jira jechuun nama rakkisa. Mana hidhaa keessa ta'anii misraachoo jechuun nama rakkisa. Nama du'u lafatti ilaalaa misraachoon hin dhufa jechuun nama rakkisa. Biyya jeeqamu dargaggootaaf dargaggeettii mucoolii abboota haadhota du'an ilaalaa misraachoon kana booddee jira jechuun nama rakkisa. Saba Waaqayyoo akka kiristaanotaatti akka ijoollee Waaqayyootti dukkana garasitti ifa ilaalla nuyi. Dukkana garasitti ifa asa deemu ilaalla. Isa eenyullee dhowwuu hin dandeenye. Isa eenyullee dhaabuu hin dandeenye. Isa eenyullee hambisuu hin dandeenye. Isa ilaalla. Sagalee Waaqayyootu nutti dubbata. Dargaggeessaa gammadi, dargaggeettii gammadi, abbootaa haadhotaa gammadaa. Nuyi ijoollee Waaqayyooti warra abdii qaban. Warra abdii qabnu, warra abdii kana labsinu. Warra abdiin keenya rakkina keessattis nutti mul'atu. Du'a keessattis abdiin keenya nutti mul'ata. Waraansa keessa abdiin keenya nutti mul'ata. Mana hidhaa keessatti abdiin keenya nutti mul'ata.
abdii keenya dhossuu kan danda'u raawwatee hin jiru. Sababiin isaa sagalee waaqarraa dhufeedha. Sagalee misraachoo isa waaqarraa dhufe eenyu dura dhaabatee nama harkaa fudhachuu hin danda'u. Ati akka jibbaa ta'e, ati akka karaa garaa garaatiin wallaansoo rakkinni bifa gegeddaratee bara adda addaa mootummaa garaa garaa keessatti nutti dhufootuu ta'e har'a lafarra hin jiru. Garuu Waaqayyo nu wajjin sababii jiruuf, Waaqayyo si wajjin sababii jiru har'as jirra. Boris hin jiraanna nana mana kan. Waaqayyo nu jiraachisa. Kanaafuu sagalee kana yaada jireenya keessan keessatti Waaqayyo abdii kennu kana hin dagatina. Yoo boossanis isa hin dagatina. Yoo yaaddoftan illee isa hin dagatina. Maaltu ta'uuf jira jettanii gaaffii keessa yoo galtan illee sagalee abdii Waaqayyo kennu kana seenaan akka darbu haalli akka geddaramu isa kana immoo kan godhu Waaqayyo akka ta'e hin irraanfatina. Waan baay'een humna keessanii ol ta'uu danda'a. Dandeettii keessanii ol ta'uu danda'a. Dandeettii Waaqayyo ol ta'uu garuu hin danda'u. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Dandeettii Waaqayyo ol ta'uu wanti danda'u raawwatee hin jiru. Maariyaamitti ergaan yommuu darbe karaa Gabri'eel maal kun akkamittiin ta'uu danda'a anoo dhiiran beeku jettee gaafatte. Gaaffiin kun gaaffii qajeelaadha. Gaaffii bara sana gaafatamuun irra jiruudha. Gaaffii har'as gaafatamuun irra jiruudha. Sistemii jireenya namaa keessatti wanta akkasittiin ta'uu danda'u raawwatee hin jiru. Deebii ergamaan Waaqayyoo deebise yaadadha. Waaqayyoof wanti dadhabamu jiraaree yaa Maariyaam jedhe deebise. Jira wanti Waaqayyoof dadhabamu hin jiru. Waaqayyo isa hundumaa danda'u abdattu. Isa abdanna. Isaan geggeeffamna. Isaan jiraanna. Mana keessan keessatti karaa adda addaatiin wallaansoo qabaachuu dandeessu. Abbaan keessan garuu isinii wajjin jira. Sii wajjin jira obboleessa ko. Sii wajjin jira obboleettii ko. Sagalee Waaqayyo isa abdii guutuu namaa kennu kana garaa kee hundumaan, yaada kee hundumaan, lubbuu kee jireenya kee hundumaatiin itti amanadhu, itti of kenni. Kanaaf namooti baay'een mana hidhaa keessa taa'anii waa'ee sagalee abdii kanaa yaadataa turan. Manni hidhaa yeroodhaa fi nama tursuu danda'a, bara baraan nama hidhuu hin danda'u. Ajjeechaanii yeroo muraasaaf namoota lakkoofsi isaanii beekamu ajjeesuu hin danda'a. Garuu dhaloota isa taanu ajjeesee fixuu hin danda'u. Abdiin jira jireenya namaa keessa karaa hundumaatiin. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatamee guyyaa Waaqayyo keenyatti ijaa baafatu akka labsuuf guyyaatti Waaqayyo ijaa baafatu yeroon jira. Eeggadha obboloota ko. Waaqayyo in ilaala gararraati. Dhuunfaa keessanitti eeggadha. Waan dubbattan eeggadha. Akkaataatti jiraattan eeggadha. Waaqayyo gararraati hin ilaala. Waaqayyo ijaa yommuu baafatu eenyu dura goree dhoowwuu hin danda'u. Waaqayyo ijaa yommuu baafatu sodaachisaadha. Bara baay'ee argineerra yeroo Waaqayyo ijaa baafatu. Yeroo jannachi jannummaan isaa irraa sokku, yeroo nama dandeettii qabu dandeettiin isaa irraa baqatu, yeroo namni meeshaa ittiin nama fixanii baatee utuu jiru baqatu argineerra yerootti Waaqayyo ijaa baafatu. Hin baafata Waaqayyo har'as. Kanaaf hin yaaddain, kanaaf hin sodaatin, abdiis hin kutatin. Inni ijaa baafatu siin wajjin jira. Garuu garaa keetiif yaada kee hundumaatiin isa amanadhu, isattis of kenni. In adaba, ijaa hin baafata. Kana duwwaa miti. Kan garbichi Waaqayyo Isaayyaas dubbatu warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na erge jedha. Warra gaddan akkan jajjabeessuuf
ati warra gaddan jajjabeessu biyya lafaa keessatti ergamteetta sababiinsa abdii qabda sababiinsa abdii Kiristoostu si keessa jira sagalee Waaqayyoo qabda gadda keessatti sanamaa wajjin jiru boo'icha keessatti sanamaa wajjin jiru warra gaddan jajjabeessuun kan keeti ofii keetii jajjabaachuu danda'uun kennaa Waaqayyo sii kenneedha biyyi lafaa yommuu boo wajjin boosseen niiftu abdiin jira jettee labsita hiriyyaan ollaa keetii kana booddee abdiin hin jiru yommuu jedhu lakkii obboleessa ko annama Waaqayyooti akka sagalee Waaqayyooti abdiin jira ani san ilaalaa jira jettee deebifta biyyi lafaa dhuma isaatii yommuu siin jedhu lakkii dhuma isaa miti Waaqayyo Waaqa jiraataan teessoo isaarra jira inni ijaa baafatu ilaalaa jira guyyaa barrisaaf yeroo isaa ga'u Waaqayyo ijaa hin baafataa jettee deebista sii wajjin jira Waaqayyo kanaaf seenaan geddaraadha Waaqayyo seenaa isa geddaru kana iddoo kanatti iddoo irraa jalaan tokkoon lakkaa'ama warra Xiyoon keessaa gadduurra jiran qooda daaraa mataatti firfirfatanii gaddanii ulfinami uffata miidhaginaa mataa isaanii irra buufatan nan godha qooda gaddan uffata miidhaginaa hin uffatu nan geddara seenaa kana qooda gaddanii dibatanii akka gammadan nan godha Waaqayyotu jedha kana qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan nan godha inni seenaa kana hundumaa nan godha nan raawwadha inni jedhu nama miti beekaa miti sooressa miti Waaqayyo Waaqa jiraataatu jedha Waaqayyo Waaqa jiraataan immoo waan dubbate iddoon ga'a fiixaan baasa galanneef ulfinni isa duwwaaf haa ta'u kanaaf saba Waaqayyo har'a mana isaa keessa teesse ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu ayyaaneffattu guyyaan irraa guyyaa misraachoo guyyaan irraa guyyaa gammachuu ta'ee utuu jiru garaan kee gaddaa kan jiru gadda sanaan jireenya kee hin xumurin Waaqayyo Waaqa jiraataan sii wajjin jira Waaqayyo Waaqa jiraataan anaa wajjin jira inni ijaa baafatu inni seenaa jijjiiru inni jabaa laafaa gochuu danda'u inni laafaa jabaa gochuu danda'u waan hin mul'anne inni fagootti argaa jiru Waaqayyo Waaqa jiraataan anaaf sii wajjiniin jira galanniif ulfinni isaaf haa ta'u mee Waaqa kanaaf galata dhiyeessaa galanni isaaf haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u haalleluuyaa mee kadhanna Waaqayyoon fuula Waaqayyo duratti Waaqayyo jajjabina naa kenni abdii labsuu akkan danda'u na gargaari haalli garaagaraa abdiin harkaa fudhatu baay'eetu jira garuu ani nama Waaqayyooti gadda keessatti jajjabina dubbachuu akkan danda'u sodaa keessatti jabina dubbachuu akkan danda'u lafa homtuu hin argamnetti asa deemaa jira dhufaa jira jechuu akkan danda'u na gargaari fuula Waaqayyo duratti dhiyaadha obboloota ko Elsaayinii hojjetaataa seenii mee gadi ba'iitii ilaali milikkiti bokkaan dhufu jira jedhee gaafate sababii bara baay'eedhaaf bokkaan caameef namni beelaan sababii dhumaa jiruuf hojjetaan isaa gadi ba'ee yaa gooftaa koo homtuu mul'atu jedhe homtuu hin mul'atu ammas gadi ba'ee homtuu hin argamu jedhe dhumarratti garuu yaa gooftaa koo waan amma barruu harkaa geessu duumessa tokko Waaqa irratti nan arga waan amma barruu harkaa geessu duumessa bokkaa fidaa jirtu nan arga gooftaa isaatti deebi'ee hime mootichaanii ka'iitii konkolaataa kee fe'adhu adeemi bokkaan akkasinitti himnetti
ittiin jedhee namni Waaqayyoo dubbate abdiidhaan waan xinnoo ilaalee wanti guddaan duubaan dhufaa akka jiru hubate. Hisqeel akkuma kana jedhe lafeen kun jiraataa ta'uu danda'a. Hisqeel gooftaa koositu beeka. Lafeen sun jiraataa ta'e seenaa isaa gaarii gootanii beektu. Waaqayyo isa lafee jiraataa gochuu danda'u. Waaqayyo isa waan xinnoo guddisee ittiin eebbisuu danda'u. Isatu sii wajjin jira. Isatu naa wajjin jira. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenyaa Waaqa abdii kennite raawwachuu. Abdii ati kennite fiixaan ba'a karaatti hafee hin beeku. Har'a sabni mana kana keessa jiru, sabni biyya keenya keessa jiru garaansaa karaa adda addaatiin gaddee jira. Guyyaan har'aa silaa garuu guyyaa gammachuu, guyyaa abdiiti. Guyyaa sagaleen misraachoo gara biyya lafaatti dhufeedha. Nuun garuu biyya lafaarraa adda kan nu godhu kiristaanota sababii taaneef sagalee abdii qabna. Sagalee jireenyaa qabna. Warra gadda kana keessatti yaaddoo kana keessa taa'anii abdiin jira jechuu warra danda'an akkati nu gootuuf si kadhanna. Warra boo'anii wajjin boo'uu duwwaa utuu hin ta'in sagalee abdii kutannaa labsuu duwwaa utuu hin ta'in abdii kutannaa keessatti abdii jireenyaa akka labsinu nu gargaari. Kufaatii keessatti ka'uun akka jiru labsuu akka dandeenyu nu gargaari. Dukkana keessatti ifni dhufaa akka jiru labsuu akka dandeenyu nu gargaari. Iyyuma keessatti sooromni akka dhufaa jiru labsuu akka dandeenyu nu gargaari. Yeelloo salphina keessatti ulfinni akka inni gara keenyatti adeemaa jiru labsuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Kana gootaa galanni siif haa ta'u. Waaqayyo nu ilaali. Mana kee keessa jirra. Garaa gubate kan qabbaneessu si duwwaadha. Nu gargaari. Nummoo sagalee dhageenyeen gara biyya lafaatti yommuu asii gadi baanu buleessa koo buleetti koo jabaadhu. Sagaleen Waaqayyo abdiin akka jiru natti himeera jennee jajjabeessuu akka dandeenyu humna nuu kenni. Waan kana gootuuf galannis ulfinnis si duwwaatiif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Mee kaanii dhaabanna hundumti keenya. Ishoo kaa ishoo hin gammanna inni faarfanna. Hin gammanna abdii qabna sababii ta'eef. Abdii qabna. Faarfannaa 23 irra kan jiru mee baafadhaame. Hin gammanna abdiin jira. Jireenyi jira. Nagaan jira. Waaqayyo hin fida. Kanaafuu akka ijoollee Waaqayyootti hin gammanna. Yadiinaa yeelloon si haa qabatu. Nu warra mataa buusan miti. Warra gammadaniidha. Jennee labsina. Ishoo kaa ishoo hin gammanna. Fayyisaan nalateen ililchina. Dukkanni cala'ee ifni nuu ba'eera. Aangoon du'aa cabee jireenya arganneera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Faarfanna obboloota koo. Show
Amma kanat ansine yerotti farfanna dhageenyu ta'a haadhoti keenya farfannaa nu farfachuudhaaf qophaa'anii ta'anii nu eegaa turani amma yeroo isaanii kennina yeroo kanatti haadhoti warri shaakalaa turtan hin jedha ta'ee hunduman jedha ta'ee hin beeku hundumtuu naan jedhu haadhoti hundumtuu gara fuulduraatti kottaa yeroo iddoon kun isin gaa jennellee hin yaannu amma danda'ametti gaa unuma yaalla amma fuulduraatti dhaabachuu dandeessu kan faarfachuu barbaadan kotta kan ittiin isin afeeraa jiru jedhaa kaa tole haadhotiin gara fuulduraatti kotta faarfannicha hunduma keenyatu beeka garuma fuulduraatti hundumtuu haadhotiin hundumtuu Amo kana duwwaan shaakalee baay'ee shaakalaa turre torban darbee
haadhota keenyaan waaqayyoo isinaa eebbisu isaaniin jenna. Merka keessa walitti rukutaati fayyaa taa'edha. Waaqayyo isaanaa eebbisu baay'ee fayyaa ta'a. Amma yeroo kana yeroo itti saba keenya yaadannuudha. Kan jalqaba dubbadhee ture bira darbuu hin dandeenyu. Guyyaan isaa guyyaa addaa yoo ta'eyyuu lafa namni keenya kiristiyaanotatti wal ga'anitti yeroo kana waa'ee saba keenyaa utuu yaadatin utuu hin kadhatin darbuun qajeelaa miti. Kanaafuu hundumti keessan iddoo jirtanii kaatanii akka dhaabatan isin gaafadha. Warri dungoo hiranii dungoo keessan qabatanii madhaabattu. Dungoo keessan qabatanii dhaabattu. Warri keessumsiiftan hundumtu irratti hirmaattu. Tokko namaatiif dungoo kenna. Yeroo dungoo kana fudhattanii isin yaadachiifnaa jabeessinee cimsinee akka kaarpeetii irratti hin cobne yoo cobe irraa hin ba'u. Sakaan irrattis cobuutu irra jira jechuu koo miti. Yeroo amma danda'ame haa eeggannu ijoollotatti. Yoo eeguu dandeessu taatan duwwa itti kennitu malee ijoolloti salphaatti gannaquu danda'u sababii ta'eef adiraa eeggadha isiniin jenna. Yeroo qabsiifnu gadi gombifnee isa boba'aa jiru hin qabsiifnu sababiin isa gadi coccoba sababii ta'eef isa boba'in jiru itti qabdanii qabsiifachuutu irra salphata. Iddoo jirtanitti fudhadhaatii qabadhaa dhaabadha. Duraan dursinee waa'ee saba keenya erga yaadannee booddeeti faarfannaa isa dhumaa addana irratti hin ba'aa isa faarfataa gara xumuraatti finna sagantaa keenya. Duraan dursa garuu dungoon hundumaa ga'uusaa meekshuurii gochuu barbaanna. Namooti isiniin gayyoo jiraatee harka keessan kaasaatii fudhadha. Anillee addanatti hin fudhatinan jira. Ibsaa dhaamsa. Wanta amma godhaa jirru kuni iddoo lamatti hiramagaa akka yaadattanan isin barbaachisaa. Kutaa inni jalqabaa kuni akka dungoo kana qabannetti saba keenya yaadannaa yeroo isaa isinittan himaa. Erga isa xumurree booddee akka yeroo kaan goonu faarfannaan asirratti nuu ba'a. Kilippiin faarfannaa isa ilaalaa wajjiniin faarfannaa. Amma garuu waa'ee saba keenyaatti hundumaa wal ga'uusaa meekshuurii gochuu barbaanne. Namni hundumtuu dungoo argateera natti fakkaata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo kana haala akkamii keessa akka jirru isuma sila dubbataa tureedha keessa deebi'uun barbaadu gaarii gootanii beektu. Gadda guddaan nurra jira. Sabni keenya boo'aa jira. Sabni keenya akka bineensaa bakkee jira. Mana isaatti maatii isaatti deebi'ee galuu hin danda'u. Yoo manaa ba'e iddoo baay'eeti immoo manaa ba'uun dhowwameera. Manaa ba'aan jiran.
inni nyaata manaa hin qabne inni bishaan manaa hin qabne maal haa ta'u tokko tokko isaa gaarii gootanii karaa sooshaal miidiyaa sababii dhagaa argaa jirtanii fi yoon keessa dhibee kana sanatu ta'aa jira yoon jedhe isin nuffisiisuu ta'aa isa keessan naqu har'ammoo namoota keenya gurguddoota akka hidhanis dhageessaniitu lafti isaan bu'anis hin beekamu jiru ta'ee du'an ta'e hin beeknu warra akka Baqqalee Garbaa warri isa fakkaatan gurguddaan nama keenyaa beekan nama keenyaa namni abdan iddoo jirutti akka bineensaa adamsamaa jira amma yeroon isinii kennaa saba kana yaadadhaa Waaqayyo nurraa kaasii kan saba keenya fixaa jiru dhugaa keenya mul'isi beekaa keenya dhabaa jirraa ola deemtota keenya dhabaa jirraa jedhaati namni tokko akka inni haasa'u yookiis waan kan biraa akka inni godhu arguu hin barbaannu yaadi keenya ammaa daqiiqaa muraasaaf gadda keenya mul'ifna isaan wajjin dhaabataa akka jiru mul'isuu keenya kuni iddoo jirtanitti saba keessan yaadadhaa. Baay'een saba keenya akka dungoo kanaa cophaa jira. Ifni isaa seenaan ni kaa'ee darbe garuu baduu hin danda'u. Mana isaa dhabee, jireenya isaa dhabee, qe'ee isaa dhabee. Isa du'e illee amma awwaallachuu dadhabutti ga'ee. Beekaan keessan beekaan keenya adamsamaa jira. Maaliif ajjeefte namni jedhu hin jiru. Maal balleesse namni jedhu hin jiru. Nama Oromoo ta'e tokko amma ajjeesuun akka nama waan gaarii hojjetaa jiruutti lakkaa'ameera mootummaa amma jiru keessatti. Maqaan garaa garaa itti kennamee ati kanaa ati sanattiin jedhamee maqaan hin qabne hojiin hin hojjetin irra kaa'amee ola deemtoti keenya dhumaa jiru. Olkaasaa shaamaa keessan obboleessa koo si yaadataan jira obboleettii koo si yaadataan jira jedha. Yoo tarra duute iyyuu seenaan kee jiraataadha. Namni tokko namni lama yoo du'e dachaa ta'ee ka'a seenaan kee hin badu. Obboloota bitaa mirgaatii kan dhumtanii ba'a biiftuu lixa biiftuuti dhugaa dubbachuu irratti kan jireenyi keessan bade kaabaa kibbaa wal qabattanii kaatanii biyyi lafaa isin sodaatee inni mi'i harka jiru yeroodhaaf kan isin fixaa jiru dhiigi keessan Waaqayyo duratti in iyya.
Malgote Kael Abel Sajra Jedega Fate Jera Sagaler Waqayyo Sajro Bolesike Abel Egno Bolesaketi Garakot Iyajira Egni Kesan Garawaqayot Iyajira Ubolota Kenya Warri dukkana keessatti torture diita ajirtan Waaqayyo isin ilaala isin argaa jira warri mana hidhaa dukkana keessa jirtan Waaqayyo isin argaa jira maatii garaan keessanii gubatee ola deemaa dhabdanii intala heerumaa fi eeggattan dhabdanii dargaggeessa fuudhaaf eeggattan dhabdanii Beka keessanii seenaa biyyaa jijjiiruu kan danda'u dhabdanii abdiin keessanii kan isin dura fudhatame dhiigi ijoollee keessanii gara Waaqayyootti iyyaa jira. Nu ilaali Waaqayyo abbaa waaqarraati nu ilaali yaa Waaqayyo yeroo kana saba keenya saba Oromoo fuula kee duratti dhiyeessina dungoo yaadannoo qabannee hojiin keessan ammayyuu ifaa jira yoo duutan iyyuu jennee Yore ramtaniyu yo karaddadati rakkinaaf gidiraan isinitti baay'atayu hojiin keessanii fi gochaan keessan ammallee ifaa jira jennee dungoo kaafanne ol gara keetti yaa Waaqayyo Waaqa jiraata Waaqa hundumaa argitu si amanannaa seenaa hin geddarta seenaa hamaa nurratti raawwataa jiru kana maqaa Yesuus Kiristoosiin jijjiiri Geddar hindandessa Rakinaaf gadado kana yaa Waaqayyo nurraa kaasi yaaddoo sodaa nurraa kaasi saba keenya mana isaa gadhiisee bahe mana isaatti deebisi baay'ee gurguddaa nama keenyaa fi manni hidhaa mana isaa ta'e harramoo boranitti deebi'a jedhee otuu dubbatu mana hidhaatti deebi'aa jira Achis deebi'ee hin baata'ee hin beennu Waaqayyo nu ilaali Waaqayyo saba Oromoo yeroo kana gadadaa'uudhaaf gidiraan irra jiru ajjeechaa fi yaa Waaqayyo miidhamni irra jiru barri kan kooti jedhee mi'in harka jira ajjeesuu nan danda'a hidhuu nan danda'a jedhee Isa saba keenya fixaa jiru maqaa Yesuusiin gara booddee deebisi sabni kuni nagaansaa isaaf haa deebi'u lafa isaarra jira yaa Waaqayyo lafa namaarra hin dhanne qe'ee isaarra jira qe'ee namaa dhaqee hin fudhanne naannoo isaa keessa jira naannoo namaa saamicha hin dhanne Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin balaa kana nurraa kaasi Sagalee misraachoo nu dhageessisi akka abdii sagalee keetiitti warra gadadamanitti sagalee misraachoo labsuudhaaf ergame akkuma sagaleen kee nuun jedhe yaa Waaqayyo warri gaddaa jiran baay'eedha sabni keenya sabni Oromoo sagalee misraachoo isaan dhageessisi Sibeekanis sibeekuudha yoo baatanis yaa Waaqayyo sagaleen misraachoo isaaniif haa dhaqu sagaleen gammachuu isaaniif haa dhaqu gaddaaf gidiraan isaanirra haa darbu boo'ichi isaanirra haa darbu ajjeechaan isaanirra haa darbu hidhaan isaanirra haa darbu sodaan isaanirra haa darbu nagaan ba'anii nagaan haa galanii Biyyi lafaas nu dhaga'uu akka danda'u yaa Waaqayyo gurra mootota biyya lafaa bani
tarii bu'aa garaa garaatiin gurri isaanii duudee iji isaanii jaameera yoo ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin iji isaanii abanamu maqaa Yesuus Kiristoosiin gurri isaanii asaaqamu sabni keenya dhugaansaa biyya lafaa irratti argamu nu warra dana jirru immoo yaa Waaqa nu jajjabeessi obboloota gaddaa jiran nurraa fagoo jiran jajjabeessi tokkummaaf jaalalaan harka wal qabannee si fuulduratti abdiidhaaf gammachuudhaan Waaqayyo seenaa hin jijjiira jedhaa deemuu akka dandeenyu nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Dungoo keessan akkuma qabadattanitti turaa dungoo keessan qabadhaa turaa daqiiqaa tokkoon isinii kennaa. Adana irratti faarfannaan hin ba'a dhaggeeffataa yaada keessaniin duukaa bu'a isa booda sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Love, teach,
amma dungoo keenya qabannee utuu jirru kadhata gooftaan keenya nu barsiise yaa abbaa keenya jennee hin kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra takka ta'u akkanuma lafarratti haa ta'u kan nu buddeena keenyarraa nuu kenni yakkaa keenya nuu dhiisi nus kan yakkaniif akkuma dhiifnu qoromatti nun galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti'oo humnis galannis baruma baraan ameen. Garaa keessanii gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin ameen. Kodhaabattanii jirtee dungoo keessan dhaamsa. Gadiin gombisina. Ibsaa nuu ibsaa. Taa'a Waaqayyo isinaa eebbisu taa'a. Taa'a. Sagantaa keenya hin xumurre sagaleen dhageessisina Waaqayyo isinaa eebbisu. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa jalqabaatii amma dhumaatti sanu eeggee sanu geggeessee karaa adda addaatiin sanu eebbise galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloonni karaa adda addaatiin sagantaa kana keessatti hirmaatan hundumti keessan eebbifamaa. Mana Waaqayyoo kan dhuftanii Waaqayyo isin eebbisee isin gargaaree dhuftanii sagalee isaa dhaga'u obboloota keessan obboleettota keessanii wajjin isa iddoo kana isin fide galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Bara gareessi Waaqayyo jireenya nagaa jireenya eebbaa nuu kennee nu geggeessee akkuma kana walii wajjin ayyaaneffachuu akka dandeenyu inni hunduma keenya haa gargaaru. Sagantaa kana yommuu raawwannu bunni shayeen daabboon jira iddoo sanaatti astergannoo keessatti fudhachuu hin dandeenya. Bara ayyaana sabii ta'eef tarii baay'ee hin ariifanne jedhee hin yaadu. Gara dhumaa irratti yaadachiisa tokko tokko duwwaa kenninaa. Waan dheeraan homtuu hin jiru sanbata guddaa dhufu kennaa qulqulluutu jira yaadadha iftaan kennaa qulqulluutu jira gaafa sanbata guddaa Waaqayyoon irratti kadhataa turaati kotta torban irraa immoo akkuma beektan egaa waggaa isa dhumaati New Year Eve qabna ayyaanni New Year Eve keenya beekamaadha waggaa waggaatti sagantaa guddaadha sagantaa beekamaadha Waaqayyo sarratti sakkanni nu eebbisu inamanna Waaqayyoon irratti kadhataa tura gaafa sana saatii ja'aanii diineriidhaan jalqabna garuu sagantaan keenya saatii 8tti jalqaba amma halkan walakkaatti turra sababii ta'eef ijoollotaafis sagantaan addaa qophaa'eera. Kan biraan haala saba keenya irratti kadhataa turre ilaalchisee kanani isin yaadachiisu guyyaa darbee dheengadda jechuu kootii gaafa facaasa waldaa kiristaanaa kana keessatti haadhotiin keenya sagantaa addaa nuu qopheessanii keessummaa nuu waamanii dhufanii nutti dubbatanii rakkina keenyas rakkina saba keenya himachuu dandeenyeerra baay'ee isaan galateeffannaa obboleettii keenya Roomee akkasumas immoo Dr. Qannoo faasiliteetii godhanii State of Minnesota House of Representative kan taate Representative Karen Clark kan jedhamtu iddoo kana dhuftee akka isheen nutti dubbattu waan godhanii baay'ee gammanna Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee fayyaa ta'a jenna. Gaafa sanas dubartooti koree mataa isaanii dhaabbatanii reprezentaatiivii kanaa wajjin wal arganii gara fuula duraatti hojii itti fufuudhaafis walii galaniiru baay'ee gammannaa guddaa Waaqayyoonis galateeffanna. Dhimmi saba keenyaa ba'aa mul'ataadhuma jira sababii ta'eef torbanuma kana keessa
Congressman Kate Matansasi waraqata John Kerry tinus afera bayin kesan Facebook irratti silaltanitu koppin salle na bira jira ufeenutti dubbatera iddo kamratti walga'iin godhame haaluma addaatiin bifa garaagaraatiin waa'een saba keenyaa mumullata iddo daddaagaa jira kaleessa iddo kanattis interview na godhaa turanii warri Pioneers Press warri jedhaman of the Twin Cities kaleessa dhufanii yeroo dheeraa waliin fudhannee newsletter isaanii irratti waa'ee saba keenyaa rakkina ta'aa jiru baasuudhaaf har'allee dhufanii suuraa garaagaraa kaasaa turan iddoo kanatti gara fuula duraatti iftaan bornatti fakkaatu yoo borba'uu baate iftaan ba'a newsletter isaanii irratti Pioneer Press beektu baay'een keessan of the Twin Cities pioneerpress.com yoo jettanii onlaayinis arguu dandeessu yoo waan saatarii ani dubbisee hin argine ganaba gara fuulduraatti waan ta'e yoo waan isinitti tolu ta'e sheerii gochuu hin dandeessu waaqayyo karaa daddaatiin saba keenya gargaaraa nu wajjiniin dhaabatee nuuf falmaa jira konsila dubbadde gaa jabaadha waaqayyo nu jabeessu ayyaanni dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni guyyaa borii ayyaaneffannu maatii jin firaa wajjin ayyaana nagaa ayyaana eebbaan ufaa ta'u mana keessan jireenya keessan xinnaa keessan guddaa keessan waaqayyo haa eebbisu halkan nagaa ayyaana nagaa isiniif haa ta'u amma kanataansee Asteer Gannoo galma sana keessatti bunni shayeen jira yeroo qabaachuu hin dandeenye walii wajjiniin halkan nagaa isiniif haa ta'u hunduma keessaniif nagaan bulaa